Ri'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata. Yeroo tokko magaalaa Ambootti wanti na mudate gadhamanii baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Innis magaalaa biyya Arabaatti gara magaalaa Amboo deemee maatii kiyyaa hin bashannanna jennee deemne. Achitti taatee wayii nu mudate jechuudha. Achi innis maal ture isinitti fakkaate magaalaa Amboo deemnee nyaata qophee ajajanne akka carraa ta'ee waan ofii keenya arginee itti gammanne sana ammoo maatii keenyaaf binnee galla jennee walii galle jechuudha. Goddanyoota koo warra na bira jiranii isaanis ishii bitina jedhanii birrii 1,500 binnee nyaata bareedaa jechuudha. Achi gara magaalaa Finfinneetti gara magaalaa Ambootti gaafa magaalaa manaa deeminu mi'a sana furannee jechuudha. Miini nuti binnee fi miini nuti fuunee galle waliif fakkaatu. Innis kan ta'uu danda'e mi'a sana amanamummaadhaan isaan irraa binnee isaaniidhaatti kenninee gara biraa deemnee jechuudha. Isaan garuu mi'a sanaa miti foon binnee turree jechuudha hoteelaa. Foon otoo hin taane kan isaan nutti kennanii kanaan dura irraa gurguranii achi keessatti hafee kan cinaacha faa lafeefaa kan gatamuuf jedhu beektanii amanamummaadhaan waan bira keenya sana nu dhoowwatanii gaffuune gara baadiyyaa gara qe'ee keenya deebinu wanti isaan nutti gurguratan suni sirrii miti jechuudha. Wanti nama mudatu obboloota koo hattuu baay'ee jira jechuudha. Gaafa biyya alaatti galtanii of eeggannoo godhaa, taragaaggaa gaafa deemtanii, gaafa dubbattanii, gaafa waa bitattanii, gaafa waa karoorfattanii of eeggannoodhaan socho'uu qabdu jechuudha. Waan baay'ee riphee nama eeggata isiniin jechuu jaaladha obbolootaan koo itti fufaa. Achi of eeggachuu qabdu bakka yeroo hunda siiras taatanii waan bittan waan nagaddan irratti waan dubbattan irratti of eeggachuu qabdu jechuudha. Namni keenya badee jira waan baay'ee badee jira jechuudha. Waan baay'eetu sin sobuu barbaada. Waan baay'eetu qarshii keessan sanirraa fudhatee fiiguu barbaada. Waan baay'eetu sobee abbaa manaa fakkaatee abbaa manaa otoo hin ta'in dhufee sinitti darbee simmiidha waan si waggaa baay'ee hojjettan sin kasaarsa namni baay'ee loogii baay'atee jira jechuudha. Sinin jira qashtiiwwan koo karaa hundumaan of eeggachuu qabdu jechuudha. Waan hundumaa irratti akkuma madaamiin sin eeggachaa ooltu sinis immoo jireenya keessan eeggadha yoo obboloota koo. Bineensa gidduu jirra qarshii arganne jennee biyyaa baanee bineensa gidduudhaan dararamaa jirra halkanii guyyaa jechuudha. Amma guyyaan kaayyoo keenya nu gahutti immoo of eeggannoodhaan jabaadhaa sinin jira. Waan baay'eetu jira jechuudha. Wanti irraa dubbachuu barbaadu wanti isin irratti of eeggachuu qabdan gaafa biyya galtanii ana waan baay'ee na mudate waan baay'ee baradhee jira jechuudha. Waan baay'ee kan mana sitti gurgurra'ee nama sobaa oolu kan lafa sitti gurgurra'ee nama sobaa oolu baay'eedha jechuudha. Kan si waan si dhimmi fakkaatee hayyallaa si buusu yeroo sanatti la hau gab baay'eedha jechuudha. Garuu firee dhaabbataan achi keessan jiru jechuudha bineensa duwwaa malee jechuudha. Of eeggannoo gurguddaa gochuu qabdu waan ofii waan koo sinin jedha shawwadamuu hin qabdan akkatti dhamaatanii akkasitti cillaaf kattanii miilli keessan muddi keessan otoo si dhukkubu hirriba malee halkan adaarii otoo wanti hundi isinitti mi'aawu kan hojjettan kana irratti tasuma of eeggannoo malee deemuu hin qabdan jechuudha. Of eeggannoo isaan baay'ee isaan galaa maaltu ta'a jettee of eeggachuu qabdu jechuudha. Hunda of gadhiistee biyya kootti galettee of gadhiisuu qabdu. Biyya kee keessa ollaa kee keessa kan reephee si eeggatu baay'ee jira jechuudha kanatti nagarre.